meeshaa keenya laa fudhattee deemti jedha. Obboleettiin teenyatu illee waa jechaa jirti. Jecha isii keessatti illee hubattanii jirtan. Ammoo dhimmi akkanaa kun dhimma mana kanaa wal ilaallattuu illee miti. Dhimma mana kanaatti wal haallessa waan taateef an akka yaada kiyyaatitti namoonni hedduun ni jiran biyya san keessa namoota keessa beekanillee dabalatamee nama onlaayinii kanarraallee nama jajjabatti daballee dubbiin kun yoo xumuramte keessatti gadi buusuu fi wayya. Amma fakkeenya gama warra michiyyooti illee nama kanatu dubbii kanas keessa dhaabbatee nama hedduu jala kana laala. Nama 3,000 jirra. Gama warra michiyyooti illee warra gartee isiirraallee nama hedduu jala kana taa'ee laala. Nuti waa ijaarra malee waa hin diinu. Mee mubee kiyya dubbiin tu keessatti gadaa buutu keessa gadi buutee haa qabbanoitu. Hadha kana jechuun hin barbaachisu. Keessatti osoo gadi buutee gaarii gamaa gamanaayyuu ijoolleen tu bultii qabdi. Osoo waan bultiin horanne taate dhugaadha. Gartee isarraallee waa fuune dubbiin tun waa fakkaatti yoo keessa gadi buute hoo mana kanaanillee waliin ilaallattu waan mana kanaanillee wal daangeessite fakkeenya waan akkanaa kana manni kun irratti hirmaannu inni ejjeja dabarsitee jirtaatillee hundi keenya jechuudha. Bultii namaati waan taate wanti kun keessatti yoo gadi buute namatti daballee innillee namoota beekan itti dubbifatee isillee gama ofiitti yoo barbaade namatti dabaltee borroonni sun taa'ee dhimma isaanii ilaalee yoo gartee mallaqa isaa sanillee deebisiisee yoo akkasitti keessatti ilaalle maal qaba. Yoo asirra keenya waa balleessuu taate amma gamaa gamanaayyuu ijoolleen tun nama kurtii qabu hedduu yaada mube. Okay. Oona galatoomii akkasitti gabaabsaa dubbadha. Ayyee. Yaada bareedaadha. Ani dura adeemsuma dura jalqabumatti natti mul'ate dhimmichi akka dhimma ajanda duraatirraa gargar ta'e yeroo duraan natti mul'ate amma waa afurtu wal qabataa jira. Wanni afur wal qabatu michoon amma asirra jirtu biiftuuni nama bultii ijaaratee qabu bultii namni ijaarate bultii namaan diigu tokko. Lama obboleessi keenya bultii ijaaratee jira namni bultii qabu bultii biraan diigu. Sadi michoon amma inni jaalalleetii jedhuun tuni nama bultii ijaarate abbaa warraa qabu nama maatii qabu bultii ijaaratee jirti bultii namaan diidu. Afur haati warra isaa kan qara inni fuudhee biraa qabullee nama bultii qabu abbaa warra kiyyaa jettee eegaa jirti. Kuni hundi kallattii walitti deebi'uudha. Gaafa kana michoon tuni teetii miti jetti suni ani haadha warra keetiiti akkamitti irratti jaalattee jetti. Ajandaan keenya deemee waa afur wal dhoysisuudha. Kuni maa inni ajandaa kana akkanumatti fuunee jaarsa itti soyitee gartuu osoo hin taane jaarsa itti soyitee kennitee jaarsi furmaata gama heeratiin ta'e gama kakuutiin ta'e gama immoo sirnaatiin ta'e waan kana qulqulleessee akka sii deebisu amaanaa kennitee amaanaa san sirraa akka fuudhan nama itti horattee jaarsa itti horattee akka kennituudha. Dhimma kanaan baay'ee wal faallessa waa hedduutu warra kutu hedha waa hedduutu bultii diiguu hedha. Bultii waa hedduu kun namni bultii ijaara malee bultiin diigu bultii 4-5tu diigamu hedha waan ta'eef jaarsa itti horii faana bu'ii amma dhimma maallaqaatiin ala bahee jira. Amma ajandaan kun dhimma maallaqaatiin ala jira. Dhimma bultii keessa seene waan ta'eef jaarsa itti horii si wajjin itti horra hin kenninaa haalaalanii gadi bu'iinsan haga kakuutittillee deeman akkaataa jaarsi itti deeme isatu beeka waan ta'eef kana akkanumatti bira tarree akkanumatti kennina odoo kennattanii jechuun hin taane ufii itti horiiti kenni jaarsummaa namatti jechuu barbaadeeti. Ayyee galatoom ulfaadhu. Warri Dubaay mee kottaa Siraaj Leencoo warri Dubaay jirtan Siraaj Leencoo kottaa. Mubarak Siraaji Leencoo yoo jiraattan fudhu. Hai obboleen kiyya assalamu alaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Leni danda'an dhiifama naa godhaa dhugaa dubbadha. Footoon kuni bakki inni irratti kaa'ame adiiqaadha. Harka irra kaateef jaalallee ta'uu hin danda'u. Yookiin immoo dogongora guyyaa takkaatiif ansi wajjin akkas ta'eera ansi wajjin akkas ta'eera jedhanii dubartii takka irraa maallaqa 1,000 fuuchuun gaarii natti fakkaatu. Itti aansuun yoo dhuguma jaalallii kee taate suuraa 2, 3, 4 qabaachuu ni dandeessa. Asirratti hin kenniniti bakka jaarsaatti bakka sii kennamutti jarana. Mucattiin kun jaalallee koo turte fuulduratti wajjiniin bultii horachuuf turre hadhammoo nuti gargar baanaan maallaqa na gaafatte jette suuraa 3, 4, 5 fiduu dandeessa. Sigalee garuu harka irra kaattee fadiiqaa keessatti nam tokko footoo sin kaaseef jaalallee kee ta'uu dandeessa jedhee hin amanu. Sinigalee innaa deebistee immoo nam tokko wal jaallachuun hin jira. Okay? Giddi nam tokko wal jaallateef birrii 7,000 sii kaffaluu hin qabdu. Maa gatii duddaa sii kaffalti moo gatii jilbaa sii kaffalti? Kun dogongorra yeroo baay'ee shamarran keenya
oo jaalallee koo turtee gatii algaa na kaffalchiistamoo gatii ijaazaa na kaffalchiistamoo minaamin jettanii shamarran keenya ashmaaqaquu barbaaddan. Kuni ashmaaqaquu miti dhugaa waaqa sunitti himaa jechuudha wallaahi kun ta'uu hin qabu. Namni kamiyyuu jaallateeti bakka rabbiin nama qajeelcha nama tokko hin jaallataa hin dhiisa. Ani akka kiyyatti kuni hin fudhadhu an kana fudhadhu. Ani amma mubaarakii wajjiniin hadiiqaatu ko mubaarak taanee boonaa taanee deemne. In kaane footoon irra kaate mubaarak jaallee koo ta'uu hin danda'u boonaan jaallee koo ta'uu hin danda'u. Kana wayii kan kaadde ta'a. Suuraa kana wayiif kaachuu danda'a. Sababa wayiitii kan kaadde ta'a. Abbaa manaa koo anaan olii galee birrii mucattii kana hin nyaanna suuraa qofa wajjin ta'e naan jechuu danda'a. Immoo abbaa manaatii yaalleetiif illee masakkaruu hin danda'a. Miknaatum 7,000 bir ነው dinaara dubbiin. Innaa ijoollee Dubaay hattummaa jaraatiif rakkina jaraa kanarratti baay'ee gaddinee jira waan baay'ee jira garuu gurbaanni kun hattuudha gantuudha jechuun hin danda'u. Suuraa 3, 4, 5 yoo qabaatte keessattuu moo ragaa shamarranii yoo qabaatte okay ragaa dhiira biyya Dubaay ani jira akka mataa kiyyaatti. Kanuma jechuu barbaada galatooma. Sagaleen kun dhagahu waluguma asaante. Inna gama si Ummata Maal jettanii goonaati moobaayila footoo 3, 4, 5 yoo qabaate malee namni kun footoo kana argite obboleessa godhageeffadha. Ila bultii jetta malee. Siifan amma dubbiin bakka isheenuu bultiin koo hadiigamu hadhiisu maallaqa kiyya naaf kennu jedhaatti bara. Bultiin kiyya hadiigamu hadhiifamu amma waan rabbi diige hadiigamu. Dhaabbannee dubbataa jirra siifu amma waa'ee mallaqaatii miti. Ila meelaali wanti nuti irra dhaabbannee dubbataa jirru waa'ee mallaqaatii miti. Siifan wayita jaarsonni kadhattee namni 100 bilbilee kadhatee dadhabanii waraqaan isaa yeroo irratti taruu mukaalafaa keessa seenu jettee kadhatanii na dhoggatte si gala amma waraqaan ani kara biraati waraqaa argadhee jennaaniin fuutee fidde kanaafuu abbaa feetan jaarsa feetan fida suuraallee isinii dabala quraanallee dha'ee isinii kakad lakkoofsa hundaa sirraa isinii erga warra isii kadhatee dadhab yoo ana fuudhin addunyaa tanarra hin jiraatu yoo isiin hin jedhin ani kijibaanana lakkoofsa hundayyuu tarreessee isinii birrii tan ta'e barbaadda sii kenna meeshaa isaa deebisiifi birrii gimmaasha amma sii kenna taan eegasiisi haa kennu hin barbaadu birrii tajaa hin qabu haaloo kan barbaada malee jedhu kanaaf siifan dhiifamu hin beekne hin dubbatini abbaa fedhanitti haa kennani wal bira teennee haasofne yoo barbaadde kunoo nama kara diidama gajjira diyaasee amma viidiyoo si agarsiisu hin taane asoo ban taane. Boona dhageessa akka waan dhageessan tokko ani uyyuu raggaa yoo barbaachisaa ta'e ijoollee dhayxee itti bilbiltee gaafattee maal feetannaan birrii kiyya fedhan jennaan inni takka birrii 3,000 malee na biraan qabdu jedha takka birrii 4,000 malee hin qabdu jedha sani achi ka'ummoyyuu giddiin narraa haa fudhattu jedha mana poolisaa dhaqee obboleetti biyyaa kun gadi buufna jenne kanas gadi buufna jenne meeqatii ta'eefi gadi buu jenne nuti qabadhaati siraaji warri Dubaay jirtan siraajiin faa warree damaan guddummaa dubbataa turtan hin jirtanu asirra siraajiin faa maanguddummaa kennina mee namoota Dubaay beektan nu waamaa maqaa Muhammad kunooti ayyuwaa Muhammad kottu WhatsApp yaa walitti dhaati Muhammad itti nama daballa